أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أيام تان سودان مس سوداني ديالا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين. علي جابر ما خبرات كبير. علي جابر مجدول. الله أكبر قرأ يا بشير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا.
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. أيوة سمعت الله. ما شاء الله ما شاء الله. عبد الوديد الله أكبر الله أكبر. ربي زيفا دبلو أبو ربي الله زيفا أكبر دبلو ما شاء الله. سجلي كيلو لي سجلي دم والله سجلي أجل malee dandeettii fakkeessullee hojii wal agartaa namni fagoof dhiyoodhaa bilbilee barreessee karaa danda'uuf karaa si beeku hundumaatiin sii gammadaa baga geesse jedheetu ergaa baga geesse sii dabarsaa. Walirraa citaniitu hoteelatti fiiguun, lafan taanetti fiiguun, mana dhugaatiitti fiiguun, dubara qabatanii olii gadi kaachuun, dhiira qabatanii olii gadi kaachuun kun natti hin mul'anne. So namni hundumtuu kabajaan mana isaa taa'ee ayyaana kana wal waamee dhuguu irratti, nyaachuu irratti, taphachuu irratti, gammachuu walii qabu walitti agarsiisuu irratti sagantaalee rabbiin kabachiisuu fi olaantummaa rabbii mirkaneessuu sagantaalee garaagaraa hojjechuu irratti argama. Innaa so dhugaa dubbachuudhaa fi natti toleera. Alhamdulillah yeroo kam caalaa cufeera naan jechaadha. Qajeelummaa, guddina, gaarummaa, jabina islaamummaa argaan deema malee dadhabinni sanatti mul'achaa hin deemu. Wallahi jaallachaa hin deema. Yeroo hundumaa natti mi'aa of na jaallachiisaa deema malee takka na jibbisiisaa of keessaa na dhiibaa hin deemu. Akkan jaalladhu na godha yeroo hundaa. So wallahi namoota wajjin jirutu murteessaadha ta'een beekuuf malee yeroo hundumaa mi'aan islaamummaa, urgaan islaamummaa, bareedinni islaamummaa wantoonni keessa ooluuf wantoonni argu baay'een isaanii akkan ittuu jaalladhuu fi akkan ittuu onnadhu na godha. Alhamdulillah rabbii islaamummaa na badhaaseef galanni haa ta'u. Akkasumallee hiriyoota koo na jajjabeessanii guyyaa ayyaanaas ta'e guyyaa kaan na bira dhaabbatan obboleessa koo rabbii naaf kennee Sheek Sultaan Alkhair akkasuma obboleessa koo Diina Yaas Dagguu yookiin eenyu maqaan keenyaa Muhammad Amin akkasumallee obboleessa koo Yoonaas yookiin Yoonii akkasumallee namoota hedduu dhugaa dubbachuudhaaf halkaniif guyyaa na jajjabeessuu irratti argaman namoota hedduu Ustaas Suudii Jamaal Dookter eenyuudhanni so maal jechuu barbaadeni Dookter Maahirii fi hiriyoota koo hundumaa na waliin ta'uudhaan islaamummaa keessatti na jajjabeessan sheekotaa, ustaasotaa, ulamaawotaa yeroo garaagaraatti na jajjabeessutti argaman Ustaas Umar Roobee, Ustaas Xaalibuu hunda isaaniidhaan galatoomaa jiraadhaa barakadhaa jechuun hin jaalladha. Wallahi namoota jajjaboof namoota gaggaarii namoota qaqqaalii hojiin gatiin ooluuf islaamummaan kun natti urgaa'aa natti mi'aa yeroo hundumaa of na jaallachiisa. Namoota onnee guutuudhaan islaamummaa duukaa jiran hojiin waan hin jiruu fi yeroo hundumaa islaamummaa irraa mudaan argu kanaaf jechuun jaalladha. Akkasii ayyaanni ayyaana gaarii ture, yeroo seena qabeessa ture, yeroo namni hundumtuu tokkummaadhaan mana isaatti deebi'ee waliin taphatuuf, waliin nyaatee dhuguu, waliin immoo yeroo inni ba'ee haasa'utu jira. Akkasii Abbaas ulfaadhu waa beektaafu mana keenya baqattee miti gaafa dhuftu mana laatteetii maal godhete? beekamu. Ustaas Jaafar koo
Angkanya dofdi. Ako. Warri as jala deemee akka waan roobsu kuni. Ako. Qof laqee kanaa isaan aarsee moo hamoonni wanqii kanaa isa. Arrabuma gatii ta'ee fi uleensa otumaan arrabsuu baatanii iyyuu nan aara. Sababiin isaa nama inaafamuu qabas mikinaatu namni nama dhagaa walirratti ulee gaafa mana ijaaru iyyuu ni inaafama. Namni qorqoorroo miila afurii kana olii gadi gaafa arii kan ni inaafama. Namni jireenya gaarii alga gaarii irra rafee uffata gaarii yoo uffate iyyuu ni inaafama. Islaamummaa akiiratti jannata namaa laattu. Lafarratti boqonnaa namaa laattu kanatti hinaafuu dhiisuun isaanii na ajaa'ibatu. Na arrabsuu baatanii na ajaa'iba. Sababiin isaa ofii isaaniiti tarkaanfii fudhatanii islaamummaa kana kan ofii godhachuu hin danda'anii rabbitu namaa kenna. Yoo rabbi jaallate namaa kenne malee ofii jaallatanii onni jechuun danda'an waan ta'eef hinaaffaanis rakkisaadha. Inni sadaffaanii ergan gara islaamummaa dhufee jireenyi koo waan baay'eedhaan dhugaa dubbachuudhaaf naamusni koo, gammachuun koo, oolmaan koo ola deema malee takka gada deemin beeku. Bifti koo, dubbiin koo, dandeettiin koo, beekumsi koo, jireenyi koo, ikonoomikaalii kallattii hundumaatiin ola deemaa guddachaa ola deemaan dhufe malee takkaa isaanii gad ta'een beeku waan ta'eef inni kunis isaaniif mata dhukkubbii ta'uu mala. Kana mannaa garuu wanta isaaniif dhaamu yoo jiraate fagoo ta'anii walitti naafuurraa fagoo ta'anii wal arrabsuurraa yaa obboloota koo yaa nu warra isin jaalladhu isin na jaallattu ta'e nan jaallattan ta'een beeku yaa warran isin jaalladhu yaa warran isin kabaju hamma kana coggaarraa keessan guddanii fixuurraa kottaa islaamummaa qabadhaa kottaa islaamummaa fudhadhaa islaamummaan amantii keessan jalqabaadhaan jechuu barbaada. Ustaaz Jaafar. Hojjennee rabbii waanuma namaa laaffisetu waan rabbii waan ta'etu sammuu rabbii kana keessa sammuun kun kan rabbiidha baay'ee eenyummaan keenya kun kan rabbiidha waan rabbii keessa waanuma rabbiitu taa'a waan ta'eef maal jechuu barbaadeenii waan ofiisaa kaata rabbi sammuu namaa keessa qoma namaa keessa rabbi waan ofiisaa kaata malee calluma dhee waan argee akkatti bu'uun hin barbaadu kanaafi hin qabatamu macaafii qabatamu tokkollee hin jiru. Inni kan biraan immoo kabdaal gaafan akkas jedhu hin ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf rabbiin keenya kaleessallee bara ergamoota bara nabiyyootaa dubbachaa ture har'allee dubbachaa jira bara dhufus immoo bara biraan hin dubbata karaa nabiyyoota isaa karaa kitaaba isaa rabbiin keenya hin dubbata garuu namoonni kan biraan iddoo garaa garaa jiran rabbi akkas naan jedhe keessattuu rabbi akkas naan jedhe rabbi akkas nuun jedhe warri jedhan yeellan waan akkas jedhamu hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Amma galgala fakkeenyaaf namichi tokko piroofeeta ofiin jedha. Piroofeetu namicha ofiin jedhu kana waa'ee rabbi dubbachuu dhiisuu irratti waliin haasa'aa turre. Mana obboleessa keenya itti hafaa mucaadheen gaddaa nu biratti shaadaa qabate jechuudha. Sabooda rabbiin keessan akkamitti dubbata akka itti dubbatu itti himne akkamitti akka rabbiin isaa dubbatu gaafa gaafannu piroofeet jechuun warra waaqayyo akkasiin jedha jedhaniitu dhaga'anii warra bilbila namaa warra maqaa namaa walitti himaa oolanidha warra namatti himaa oolanidha. Rabbiin kee akkamitti dubbata jennee gaafa qabnu maali isaa fidee nutti maree maal nutti dubbata maal nuun jedha wallaahi isiniin jedha baay'ee. Innaa rabbii iddoo hundumaatti hin dubbata erga namatti dubbata ta'e fakkeenyaaf Ustaaz Jaafar natti dubbachuu barbaada taanaan yeroo barbaadetti na wajjin yoo jiraate bakkeetti na wajjin dubbata magaalaatti na wajjin dubbata baadiyyaatti na wajjin dubbata agoolatti na wajjin dubbata salooniitti na wajjin dubbata konkolaataa keessatti na wajjin natti dubbata mana keessatti natti dubbata mana nyaataatti natti dubbata mana bunaatti natti dubbata eessattuu natti dubbata malee yeroo filate natti dubbatu Ustaaz Jaafar na wajjin jiraate innaa rabbiin natti dubbata jedhanii isaan uummata sakkasaa oolaniif uummata sobaa oolan kuni otoo itti dubbata ta'ee bakka barbaadetti itti dubbata ture galgala nutti dubbadhu nutti haasa'e jennee gaafa qabnu maala dubbatu namichi daa'imii keessa qaba gadi fiiguu qofadha. By the way, isin jalan ture. Isin dhaggeeffachaa ture dura oolchite. Maal jechuu barbaadeenii
sobaniitu akka waan rabbi dubbateetti warri rabbiin maqaa balleessaa oolaniif. Maqaa rabbii balleessaa oolanii fi rabbiin xiqqeessaa oolan akka waan namni rabbii nama wajjin taa'ee xabaa ooluuf akka waan namni rabbiin taa'ee nama wajjin nama hamataa oolutti warri yaadaniif warri akkasittiin hubatan baay'eetu jiru. Rabbii kita keenya miti. Rabbii yeroo itti nama wajjin taa'ee dhimma namaa xabu dhimma waa'ee zayitii, dhimma waa'ee barbaree, dhimma waa'ee sangaa, dhimma waa'ee paaspoortii, dhimma waa'ee mattaawwaqiyaa fi dhimma waa'ee caammaa kee. Dhimma waa'ee bilbila kee teleedha birrii 50 bittu rabbi dhimma haasa'uuf hin qabu. Rabbi karaa quraana isaa isa kabajamaa waa'ee bara darbee waa'ee isaarra keessa jiruu fi waa'ee isa bara dhufu waan hundumaa nutti meefiteera. Rabbi utuu nu hin dhalatiin waan hundumaa beeka. Wallaahi waan hundumaa nutti haasa'eefiteera rabbi. Waan hundumaa nutti meefiteera rabbi. Bara 1000 dura waan ganaa ta'u rabbi nutti meera amma quraana isaa keessatti. Waan bara dhufu ta'u rabbi nutti meera. Waan kaleessa ta'e rabbi nutti meera. Waan har'a ta'aa jiru rabbi nutti meera. Waan bor ta'us rabbi nutti meera. Eessaan karaa quraana isaa isa kabajamaa nutti taasiseera. Kanarraan kan hafe yeroo quxurii caammaa keenya taa'ee miilla keenya jala lixee nu ilaaluun qabu rabbi. Yeroo lakkoofsa bilbilaa nu birrii 50 baafannee abbaa argee ittiin bilbillee waan barbaade ittiin shira barbaade xaxaa oollu. Waan barbaade yakka barbaade ittiin hojjechaa oollu. Lakkoofsa bilbilaa keenya yeroo nu waamuun qabu rabbi. Yellem dhugaa dubbachuudhaaf maal jechuu barbaadeni? Rabbii guddaadha. Rabbiin xiqqeessuun rabbiin akka waanii akka barbaade taa'ee akka namaatti buna dhugaa akka waan nama waa'ee namaa nutti taasise nama wajjin hamataa ooluutti ilaaluun kuni yakka cubbuudhan jedhan akka kootti dhugaa dubbachuuf haraamidhan jedha. Innaa isa kana jira sobamuu saaksii akkasii jala rabbi nu haa baasu rabbi sana haa baasu jedha wallaahi. Innaa mee dhugaa rabbiiti gaafa abbaa feetan namni perfektii saayikoloojikaalii amma abbaa feetetti waan barbaade haasa'uu hin danda'an. Ustaas kana daqiiqaa 2 tunaasa'ee waa'ee isaa guutummaa guututti waan inni keessa jiruu fi burimmoo waan inni godhu itti nanaasa'aman. Nanaasa'a ni haa waraalloo normaal noo dhugaa dubbachuudhaaf itti nanaasa'a. Innaa akkas jechuun barbaada rabbi sinaa baraaruu rabbi sinaa oolchuu isiniin jedha isinan jaalladha.